ሰውየው ተው ተመለስ ሰውየው ተው ተመለስ dinnu mashe godettina god ሰውየው ተው ተመለስ Egaa namichi kun maal jechaa jira sawiyyoo ta'u tamalas jechaa jira eenyuun akka ta'e beekuu dhabus sawiyyoo deebi'i namicha deebi'i jechaa jira jechuudha ajaa'ibuma qamadii jira asitti immoo hunkuraa jirti hunkuroo manatti fakkaata waan kun dhiiroo shiis hunkuriin jetta ingiliffaan asitti kun ashaaraa jirti garuu ashaaru immoo hunkuruutu dursame Isaan kan agarsiisaa jiran jalqaba hunkuraa jirti akka nafatti fakkaatutti jalqaba ashaarota ashaarama sanaan booda hin hunkurama sanaan booda gara farsootti jijjiiramu natti fakkaata Daroro bedari kampata Parshoku ufendari barbada Tinuma shego detina godi Bedari ave Parshoku ufendari kajele Tinuma shego detina godi Daroro bedari kampata Parshoku ufendari barbada Tinuma shego detina godi Jechaa jira namichi kun maal jechuuf baadee farsoo kuufeera daadhii xiqqootti naa buusii daadhii itti naa dabali jechaa jira jechuudha. Kabiraan immoo daarii kampaataa kan inni jedhu kuni daarii kampaataa kan saba kampaataa jechuu barbaade immoo kambaata isa kambaata jechuu barbaadeeti naan galle mee warri isinii galee yoo jiraattan koomentii irratti naa barreessaa. Dirrooroobee daarii abeebee Farsoo kuufeen daadhii kajeelee xinnuma shee godhitti naaf godhi jechaa jira garuu asirratti waan kun mee ilaalame daadhii immoo birziidha waan kun immoo maalime maal jennaan baay'ee natti addaate bifti daadhii akka beekutti keelloodha kun garuu baay'ee addaachaa jira meeshaan ittiin buufamaa jiru birilleedha garuu daadhii sin fakkaatu birzii sin fakkaatu I don't know maalirraa akka hojjetame hin beeku damman qabu immoo sila bifa keelloo ture kan inni qabaachuu qabu daadhiin sirriin isaa daadhiin kun akkas bifa keelloo akkasii kana qaba inni sila high copy xinnaa Asirratti kunoo qeerroon kun lamaan xaafii afarsaa jiru jechuudha yookiin immoo xaafii gingilchaa jiru walii qabanii akka ittiin calleessu jechuudha naannoo keenyatti meeshaan afarsaa jedhamu tokko jira gogaa loon irraa hojjetama sanaan booda qabannaa wayii qaba sanaan akka ittiin afarsita jechuudha akka ittiin callaafa baqii yookiin immoo callaafii huubasaa adda baafamu jechuudha. Irraa galee amba'u. Kunoo asirratti artistiin kun maal qabatee sirbaa jira meeshaa darbaa jedhamu yookiin immoo kan ittiin callaan calleeffamu maal goota darbaa sanaan callaa sanaan maartee qilleensaaf kennitu sanaan booda midhaanii fi huuba kan adda baasudha jechuudha meeshaan inni qabatee jiru sun darbaa jedhama naannoon dhaladhetti bakka biraatti maqaa biraa qabaachuullee mala beeku namoonni duuba isaa jiran immoo jaarsoliin sun maal qabatanii jiru wanta gaafa lamaa fi isaa ol qabdu qorbii wanta jedhamu qabatanii jiru faayidaan qorbii immoo gaafa midhaan ofittiin sosochoostachuudha jalaatii baastetti galgalchiteeti sanaan booda ittiin ta'uuf gargaara kan biraan kunnoo ammallee maaltu natti argamaa jira carabbii waan jedhamu jira kan ittiin carabantu jira kunnoo miila artistii keenya jala jira farsoo saawunachaa xaafiidhaa jira jechuudha namichi kuni asirratti kunnoo namichi inni jilbeeffatee jiru harkaan darbachaa jira jechuudha maaliif garuu xaafiin harkaan hin darbatamu qilleensi fudhatee hin baduyi maaliif akka ta'e beeku xaafiin humna hin qabdu waan ta'eef qilleensa faana hin baddi gaafa ol darbatanii kanaaf nafarsama yookiin immoo hin gingilchamu malee xaafiin akkanatti harkaan darbatama jedhee yaadu. Angeerar sambeeku akka wasanuu didoo jechaa jira angeerar sambeeku akka wasanuu didoo jechaa jira I hope hundi keessan hin beektu jedhee yaada wasanuu didoo jechuun artistii beekamaa artistii yeroo jalqabaaf hagar fikir tiyaatirii keessatti nama afaan oromootiin sirbeedhaa taphataa masanqootii artistii cimaa ture kanaafuu akka wasanuu didootti an danda'e hin geeraru jechaa jira jechuudha artistiin kuni. Maal bittilaa jette sitti bittillee kunoo asitti immoo maalidha shamarran kun lamaan farsoo qabataniiti gara oodii geessaa jiru jechuudha kan aga ijoolleen baadiyaan beektu jedhee yaada yeroo midhaan dhahamu yookiin midhaan haamamu nyaanni adda addaa gara bakka maasaa sanaatti hin deema jechuudha kunoo isaanillee wanta dhugamu kana farsoo natti fakkaata farsoo natti fakkaata farsoo kana qabataniiti gara oogdii deemaa jiru jechuudha sanaan booda gadhukkee irraa kaasuu akka aadaa Oromootti yeroo namni midhaan dhawu yookiin immoo namni oogdii keessaa midhaan dhahaa jira taanaan ati immoo achirraan darbita taanaan callistee hin darbitu waan jedhamutu jira maal jettaa haa barakatu jettaanii jechuudha
midhaan isaan dha'an kun haa barakatu gaafa jettuuni barakataadhaa baraamaa baa bareedduu lafaan dha'aa siin jedhu jechuudha isaan immoo yookiin immoo barakataadhaa baraamaa baa bareedduu ammadha siin jedhu jechuudha akkas jechuun dirqamadha jechuudha otoo haa barakatu hin jedhiin nagaalleen gaafattu callistee illee biraan darbitu yoo diina warra midhaan dha'u taate malee jechuudha. Kun askanatti egaa warri kun dabootii warra galu natti fakkaata bakka hamaa yookiin immoo bakka midhaan dha'uu isaaniitti warra galan natti fakkaata naannaanii kun akkasittiin ta'aniiti farsoo isaanii komokkomaa jiru jechuudha jarri kun irra naannoftee buustii fi kun geeshoo farshoof taatu sossoranii baasu sooressaaf shamarra sossobanii nyaatu jechaa jira kunoo shamarran dhagaa waan isin jechaa jiru shamarranii fi sooressa sossobanii nyaatu jechaa jira. Tifuun lafa jiisu tumeeroo kanaan gadi ciisu way shaggeen kanaan gadi ciisu shaggeen dhuftu malee tumalee haga fedhan eegan kan harree galgal galgalee reeka waraabessaa ta'uu ishee dubbachaa jira shamarran illee kanuma dhiiraa ta'uu isaanii dubbachaa jira jechuudha artistiin kuni. Artistiin kuni moodelistoota lama qofa fudhatee deemee kanaan ala shubbistoonni namoonni shubbisan uummatuma naannoo jechuudha uummanni gara tuulamaa jiran kun shubbisa kanaan dhiichisa kanaan yeroo baay'ee hin hamatamanii baay'ee cimoodha baay'ee danda'u kanaaf innillee nam tokkollee nama shubbistoota fudhatee hin deemne otoo fudhatee deemee ta'eyyuu I am sure jarri sun warra kanaan liqimsamuun isaanii hin oolu jedhee yaada maal jennaan baay'ee danda'u argitanii to'ate jarri kun baay'ee dhiichisu mee ilaalame fakkeenyaaf ilaalame. Jorroon qotee bisinka immaan mitoo lama nan deebisinka. Jorroon qotee bisinka immaan mitoo lama nan deebisinka immaan mitoo lama nan deebisinka. Argitanii kun namichi kun akkanitti dhiichisa amazing baay'ee nama dhiba. Sirba baay'ee ajaa'ibaati namoonni sirba kana duuba jiran warreen kana jechuudha. Kun akkuma argitan dirroo jedha namni sirbee ibiddoo galaanii. Ibiddoo galaan namni jedhamu kun artistii baay'ee cimaadha. Kan durallee sirboota akka hip-hopota lamaan tokko ni qaba. Hip-hopii kana sirbuutiin beekama jechuudha. Har'a kunoo ammayyeessee sirbii uummataallee keessa jira. Walitti makee as baasa jechuudha. Sirba baay'ee miidhagaadha. Kan gidhifame sirbi kun Vision Entertainment irrattidha. Daarektarri isaa nama Biruuk Girmaa jedhamudha. Sinematograafarri nama Fitsum Beezaa jedhamudha. Asistantii kaameraan Abel Minaayeetii. Editing and coloring Hinok Jarjaraati kan produce godhee nama Daawit Taaddesee yookiin immoo Jirraa Studio dha jedha. Walaloo fi yeedaloon sirba kana walakkaan kan uummataati walakkaan immoo kan ibiddoo galaanii jechuudha. Suuraan Falmataa Kabbadee fi Abarraan Indaalaa immoo namoota jalaa qaban turanii modeloonni inni fayyadame nama Katanii Tsaggaayee fi Lemlem Taaddesee warra jedhamanidha. Sirba baay'ee miidhagaadha. Sirba baay'ee ajaa'ibaati. Kanaaf seenaa laalaafi jechuun barbaada jajjabeessaa bira dhaabbadha sirba bareedaa kana artistiin kun boru kan kanaa waliin qabatee akka nu dhufu yoo barbaanne har'a jajjabeessuun dirqama jechuudha ilaaluu fi qabna sheer gochuu fi qabna jechuudha haa ilaalluu fi walaa jajjabeessinu waan dandeenyu waliif haa goonu jechuun barbaada anaan illee na jajjabeessaa lammii shootuubii like sheer subscribe akkanaaf gootan kabajaa siin gaafadha jechuudha horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u bye bye.